Nagaa akkam jirtan hordoftoota Nagaa Tiyuubii baga deebitanii gara chaanaalii keenyaa nagaadhaan dhuftan. Har'allee barumsa afaan Ingiliffaa afaan Oromootiin har'a wanti adda isa godhu maalidha? Gaafiidha. Gaafii warroota eegaltootaaf keessattiyyuu giraamariin isin rakkisullee ta'uu danda'a. Jechoota tokko tokko hamma ta'e baay'ina hin qabanii gaafiiwwan 10 ilaallaa jechuudha. Mee hammam afaan Ingiliffaa yookaan giraamarii afaan Ingiliffaa yookaan ammoo seera afaan Ingiliffaa beektan kan jedhu sana ilaallaa jechuudha. Mee hammam akka deebistan sakandii 5 isiniif kennina. Kanaafiyyuu sakandii 5 keessatti deebisuu qabdanii jechuudha. Sana booda deebii ni deebisnaa akkasumas ammoo maal waliin explain goonetoo deebisnaa jechuudha. Okay, gaafii tokkoffaa maal jedhaa? Choose the correct verb form dha. Verbii isa sirrii ta'e filattanii jechuudha. Maal jedhaa? He dash to the market every day. He to the market every day. A go, B goes, C gan. Kuni maal ta'a? Mee yaalaa. Gaafiin isaa goes kan jedhu sana. Goes kan jedhu kan maaliifii subjectiin he jedhu kun verbii third person singular formii waan ta'eef goes kan jedhu kana fudhataa jechuudha. Hiin akkasumas she akkasumas it yoo ta'e maal ta'a jechuudha? He goes, she goes jennaa jechuudha. Kana asirratti qabachuu qabdanii SC dhumarratti go sana SC dabalataa jechuudha. Kana beekuu qabdan. She osoo ta'e, he osoo ta'e silaa kana fayyadamnaa jechuudha. It is osoo ta'e it goes jennaa kana jechuudha. Argattanii jirtu? Okay, gara gaafii lammaffaa dabarra. Kun immoo maal jedhaa? Choose the correct article. Artiklii isa sirrii ta'e filadhuudha. Maal jedha gaafichi? I saw dash elephant at the zoo. I saw elephant at the zoo. Iddoo duwwaa kanatti ammamee maaltu ta'a? Eedha, aan akkasumas siin the jedha. Mee yaalaa. Okay. Deebiin isaa maalidha? Aan kan jedhu sana yookaan ammoo B ta'a jechuudha. Maaliifii aan is used before words that start with a vowel sound. Maaliifii vaawuliidhaan kan eegalu irratti fayyadamna. Aaniin jecha vaawuliidhaan eegalu dura aanii fayyadamnaa jechuudha. Kan fayyadamnu maalidha? Vaawulii osoo hin ta'in konsonantiidhaan jecha eegalu fuulduratti fayyadamnaa jechuudha. Z yoo ta'e immoo specifically wanta beekamu tokko ibsuuf kan fayyadamnu. Kanaafiyyuu asirratti vaawuliidhaan eegala. Elephant kan jedhu kun vaawuliidhaan eegalaa miti ree. Fakkeenyaaf an apple, an elephant, an umbrella wantoonni kunneen vaawuliidhaan jechoonni vaawuliidhaan waan eegalaniif maal fayyadamna jechuudha? An kan jedhu fayyadamna. Yoo ta'e immoo maalidha? Konsonantiidhaan yookaan ammoo dubbifamaadhaan kan eegalaniin. Fakkeenyaaf a cat, a dog akkasumas ammoo jettanii konsonantiidhaan kan eegalu kamiyyuu. Qubichi konsonantiidhaan eegaluu isaa qofa osoo hin taane immoo maal ta'uu qaba jechuudha? Saawundiin isaatillee konsonantii kan ta'e qabu ta'uu qaba. Fakkeenyaaf hour kan jedhu ni jira. Yaa akkanumatti sagaleedhumaanan isinitti himaa yoo kan yaadattan ta'e hour kan jedhu hour jennee dubbisnaa. Sagaleen isaa houriidha. Kanaaf an hour jenna. An hour. Kanaaf an jenna. Tokkoffaa irratti kan dhufe konsonantiidha. Garuu sagaleen isaa vaawuliidha. Hour kan jedhu ta'a waan ta'eef akkasitti fayyadamnaa jechuudha. Okay, argattanii jirtu kana. So, the third one. Choose the correct proposition. Propositionidha. Asirratti immoo she lives London. She lives bakka duwwaa London. A at, B on, C in. Isa kam ta'amee kana? Deebiin isaa C sana in kan jedhu ta'a. Because we use in for cities and countries. In kan jedhu kana city magaalaadhaaf yookaan ammoo biyyaaf fayyadamuu dandeenya jechuudha. Kanaaf in kan jedhu kana asirratti magaalaa waan ta'eef iyyuu
in kan jettu sana fayyadamnaa jechuudha. Deebiin isaa in kan jettu tanaa ta'a. Afraffaan ammoo choose the correct pronoun. Asirratti ammoo pronounii fayyadamnaa. Pronoun jechuun bakka maqaa bu'ee kan nu tajaajiludha. Bamaqaa isa jennu sanaa jechuudha. Bamaqaa isa jennu sana pronounii jechuudha. Okay. Eshi bakka duwwaa is my friend. A, he is my friend. B, him is my friend. C ammoo his is my friend. Deebiin kam ta'a? Okay, the answer is A, he kan jedhu ta'a. He is my friend. Kunni amma he is kan jedhu subjectii maaliti? Pronounii. Asirratti subjectiin he jedhu kanatu ta'uu qabaa jechuudha. Fakkeenyaaf she illee osoo ta'e ta'uu danda'a. She is my friend. Isheen hiriyyaa kooti. He is my friend kan jedhu ta'uu danda'a jechuudha. Kuuwwan iddoo itti fayyadamnu qabna hundaayyuu jechuudha. Gaafii wantoonni akkana isin dhiban koomentii irratti illee barreessuu dandeessanii chaanaalii keenya keessallee seentanii barachuu dandeessu jechuudha. Okay, he eessatti fayyadamna? Him akkasumas his. Kun garuu he ta'a jechuudha. Okay, shanaffaa. Choose the correct form of the verb to be. Verb to be kan jedhaman kan akka is, are, am kan jedhaman jechuudha. Where was. Kanaafiyyuu they happy. They akka duwwaa happy. Okay, asirratti is jennamoo are jennamoo am jenna. Okay, be are yoo jettan argattanii jirtanii jechuudha. Be are yoo jettan argattan maalifi they kan jedhu kun is plural waan ta'eef jechuudha. Plural waan ta'eef yookaan danuu waan ta'eef are kan jedhu kana fayyadamnaa jechuudha. Osoo tokko ta'ee nama tokko osoo ta'ee garuu fakkeenyaaf he is happy nama tokko inni wanta gammadaadha jechuu barbaadan he nama tokko. Okay, kanaafiyyuu maal jechuu dandeessanii? They are happy. They are happy yoo jettan sirrii jirtu jechuudha. Okay, gaafii fi deebiin keenyaarraa kanumaa hamma ta'e akka irraa fayyadamtan abdiin qaba. Yeroo hundaa gaafiiwwaniif deebiiwwan giraamarii ta'uu danda'a, jechoota vokaabularii ta'uu danda'a. Gaafiiwwan garaagaraa ni dhiyeessina jennee yaadna. Ammaan booda isinillee nu waliin ta'uu keessan hin irraanfatinaa jechuudha. Isin yoo nu deeggartan viidiyoo hojjedha kan nu deeggartan koomentii keessaniin akkasumas ammoo viidiyoo keenya laayik gochuudhaan sheer gochuudhaan kanaan kan nu deeggartan waan ta'eef iyyuu kanumaa viidiyoon keenya irraa bakkuma jirtanitti nagaa ta'a. Warroonni onlaayiniidhaan direct AB jettanii barachuu barbaadan lakkoofsa bilbilaa keenyaan nu dubbisuu dandeessan jechuudha. Kanaaf bakkuma jirtanitti nagaa ta'a. Baay'een isin jaalladha.